Ashamaa harka fuunii hordoftoota masiyaarsiituuf jarra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana dirqama ijoolleen biyya Arabaa jirtan daawwatuutii dhagahuutii qabdanii jechuudha. Laayikiin gootanii laayikinaaf godhaa, sheeriinaaf godhaa isinin jechuun jaaladha. Ganamanumaan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti qubna gara isin argattan jedheen yaada jechuudha. Biyaan sanim tokko lama liyoo irra baratanii jechuudha. Garuu har'a maal qabattee dhuftee yoo jettanii viidiyoo ajaa'ibaatii jechuudha. Innis argaa jirtan kuni birriidha jechuudha. Birrii xiqqaa miti, birrii baay'eedha. 100 qaba. Birrii 50 of keessaa qaba, 200 of keessaa qaba jechuudha. Birriin kun birrii 200 Itoophiyaati. Duraan birriin akkanaan jiru. Garuu amma mootu bifa kanaan jira birriin jechuudha. Yeroon dur dhufee illee baay'ee naaf hin galu tureeyyuu maaliifi akkanatti hin turre jechuudha. Birriin duraanitti irraa jijjiiramtee birriin takka durii suni hin jirtu jechuudha gaafamatti. Kunniin argaa jirtan kun birriidha jechuudha. Birriin kana maaliif as taa'ee, maaliif baankii dhaabee, maaliif baankii hin teechisne jechuu dandeessanii jechuudha. Sababa baankii hin teenyeefis qaba. Birriin hoo baankii irra taa'ee faayidaa akkamiif qaba? Miidhaa akkamiitis qaba kan jedhu kan isiniif qoodu ta'a jechuudha. Ergen biyya galii wantan arge irraa jechuudha. Isinis irraa baratan jedhin yaada. Akkuma argaa jirtan birriin kun birrii hedduudha jechuudha. Birriin kun maaldhaaf taa'ee yoo jettani hojiidhaafidha kan taa'ee jechuudha. Ittiin hojjetamuudhaaf kan taa'ee jechuudha. Akkuma argaa jirtan birrii xiqqaa miti. Birriin kun jechuudha. Birrii baay'eedha. Garuu hojiidhaaf lafa taa'ee yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Namni birriin yoo jiraatte yeroo ammaa kana keessatti waan barbaadeen hojjeta jechuudha. Waan garagara dirqama suuqii bichaa miti. Dirqama mana nyaataa bichaa miti. Hojii nigdi fiqaadii irraa bilisa ta'e hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu birriin baankii yoo taa'e takka bu'aan qabu jechuudha. Birrii kana baankii teechisu wallaalameetii miti. Garuu yoo ittiin hojjetame mootu bu'aa qaba jechaadhaafi jechuudha. Ittiin hojjetamaatidha kan jiru guyyaadhaa gara guyyaatitti jechuudha. Birriin baankii yoo taa'e wanti bitamu sun ol ka'a. Birriin garuu gadi bu'aatidha kan deemu jechuudha. Kanaafiyyuu birriin faayidaa dhabaatidha kan deemu jechuudha. Warroonni baankiidhaa birrii hanganaa qabna, birrii baay'ee baankiidhaa qabna jettanii of shawwadaa jirtan birrii keessan osoo baastanii ittiin hojjisiistanii baay'ee tokko bareedduudha jechuudha. Lafa bituudhaan ta'a, lafa qonnaa bituu ta'a, lafa bakka mana jireenyaa bituu ta'a. Har'a tuffachuu miti, magaalarraa fagoodha jechuu miti. Garuu qarshii sun yoo hojiirra oole dabalaatidha kan deemu. Yoo mootu qarshii sun taa'e qarshii sun gadi kufaa deema. Wanti nuti binu sun mootu ol ka'aadha kan deemu jechuudha. Warroonni lafa tanaan dura bittanii har'arratti naannoo san deebitanii ilaaltan ni beektan waan ta'eefiyyuu jechuudha. Kan birrii xiqqaadhaan birrii gara 200,300 ittiin bittan har'a miliyoona 2 olitti ni bita jechuudha. Maaliif dabalaatidha kan deemu. Iddoonis buutanis murteessaa dhagaruu bakka gaariitti yoo lafti bitame safara guddachaa jiru irratti yoo lafti bitame baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Akkasumallee mootu midhaan bitanii teechisuun tirfaama nama taasisa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti gatiin isaa gadi bu'aadha midhaan jechuudha. Namni kamiyyuu har'a ni rakkata, midhaan ni gurguraa, ganna mootu midhaan baay'ee dabala jechuudha. Baay'ee tokko dabala. Birrii san teechisuurra midhaan irra yoo teechisan baay'ee tokko bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf taa'uu osoo hin taane, teechisuu osoo hin taane, birrii hanganaa baankiirraa qabnaa osoo hin taane birrii keessan ittiin hojjedhaa. Isinin jechuu jaaladha. Gamanumaan jechuudha. Har'a qalbii isinitti fakkaachuu danda'a garuu jireenyi Itoophiyaa maal akka fakkaattu gaafa itti galtan argitan waan ta'eefiyyuu jechuudha. Qalbii nutti fakkaachuu danda'a gaafa mana madaamii keessa jirru homaa nutti fakkaachuu dhabuu danda'a. Maaliif waan hundaayyuu wacii hundaayyuu madaamiitu nu gargaara waan ta'eefiyyuu. Gaafa jireenya keenya jennee eegallu garuu waa hedduu wanti nu wacii baasnu waa hedduutu jira jechuudha. Iddirii jira, maabaraawi jireenya jira, boo'icha jira, yaamicha jira. Akka biyya sanii ormarraa fo'amanii hin jiraata waan ta'eefiyyuu. Biyya kanatti nama waliin jireenyatu jira.
waan garagaraa jechuudha. Har'a namni tokko du'eeyyuu bakka boo'ichaatitti birrii 50 kennamti jechuudha. Xiqqaadha jechuu dandeessani. Garuu yoo hin jiraatin bakka dhufuu hin jiru waan ta'eef yoo hojjetan bichaadha yeroo ammaa keessatti kan jiraatamuu hin danda'amu jechuudha. Kan jiraatamuu hin danda'amu. Kanaaf waggaa hedduun biyya ormaa ta'anii birrii baankirra teechisoo osoo hin taane waggaa xiqqoo hojjetanii biyya ofiitti deebi'anii mala kamiin jiraachuu qaba, akkamittaan hojjechuu qaba, maalaan hojjechuu qaba, maal irratti xiyyeeffachuu qaba, akkamittaan hojjedhee jireenya koo jijjiiruu danda'a kan jedhu yaaduutiin barbaachisaadha jechuudha. Horii horsiisuu haa ta'u, horii aannanii haa binnu, garuu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Erga nuti itti yaadne hojjenne, erga nuti hojii tuffachuu baanne, erga nuti hojii kabanyee jechuudha. Namni waan xiqqaa irraa ka'eeti kan guddatu. Kanaaf umurii keessan biyya ormaa qofatti fixoo osoo hin taane galtanii biyya keessanitti hojjechuu natsaannatiidhaan jechuudha. Gammaddanii jireenya gammachuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf ergan biyya galee naannoo ji'oota muraasa jechuudha. Waggaadhaaf deema garuu waggaa hin guunnee jechuudha. Ergan biyya galee guyyaa takka ofitti gaddee jireenya koo keessatti wanti natti hir'ate biyya ormaa na deebisiisa jedhee yaadu tokko hin jiru hanga har'aatti jechuudha. Gara fuulduraa immoo kan waaqayyotu beeka kan har'aati malee kan boru eenyummaan keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Garuu hangan har'a hojjechaa jirutti jiraachaa jirutti jireenya koo keessatti gammadeetan jiraachaa jira jechuudha. Hangan tanan dura waggaa dheeraa biyya ormaatitti dabarse nan gaabba har'a irratti jechuudha. Baay'inni keenya gaafa biyya ormaa hojjennu birrii achi jirtu san laalla malee jireenya asitti nu jala darbaa deemu san hin daawwannu waan ta'eef iyyuu ashkarii ormaa bara baraan ta'uun namatti ulfaata, nama dabbara. Baruma baraan ajajamtuu madaamii ta'uun isaaniif ganzaba isaaniitiin nuufis humna keenya garuu nuti humna keenya isaan biratti fixaa deemna. Isaan garuu jireenya isaanii jiraachaa nu jiraachisanii jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Egaa hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yoon dogongora qabaadhe asirratti dhiifaman isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa. Walaa guddisnu isiniin jechuuf hangamanumaan jechuudha. Like yoo goota wanti isinirraa hir'atu hin jiru. Share yoo goota wanti isinirraa hir'atu tokkollee hin jiru waan ta'eef iyyuu jechuudha.